Tanda kas. Eh? ها؟ أما خلاص دوبه خنا فاصل ولا كان كريه وزن تنكر وجهته ولا بالله عليك. أما كم قطعا؟ خنا حدا أقرتي دواس المي لما ونجرو خندنا من نجرو جيه أكا. نجرو نللي جارنا كنا كل مدته منا. إبسانو أكنا تيه كربين قرتي. أنا ربي تو أنا أرجع كمر kita sani. أنا سو نمني mucal سنة kamu bate. Kanin sila cara mesani kana mudata. Garu lubung biya nengkeni itu tu. Aja bawa. Yakin kan? Ara umanyo doktor. Wale samda di sana gurra cari. Eh? Amma di kana mar gani baita. Dem. Gurra cawan. Dem te kolji. Hafuro kana. Yalla jal. Hafuro mal ba honam te kolji. Jawatu ta kanya ga. Bisan ku ya gutu gara ka jite. Takana mu diona garin ni. Kana karane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mal kita enggak. Kuno bica berita muan fakatu kana sanu wara oge yani ma malle ga kono dem sikanya tu wa Europe ya insyaallah kana fakatu muti no isal roya ka banne ti miti aw mai jaket kana mela ya jaket ke to pakata aw me ko betana dal me Tembra mata guru biar. Anggaru duga tu pecurap garane ani boche gandi jenin turai boche inden deu. Bole na imaile nandu pionu boche malifu. Khara kana eddu ta kwaya khara kana eddu kana argawan tevra ko khara kana eddu anin be khofu. Wanta ke boche nandu fu. Akasi daawwatu taganya khoni garte eddu ta kwana ma ajisati bina mari fachisa ka sajto ko. Buleyan kanya. Khara uga dem tan nama to ko ta dem ge bina khwate san buleyan kanya. Mana sih tahu aku masih ingin kerja karena rapi kesesuaian sekarang. Dapat dua orang artikelnya nak wale artikelnya mereka. Karena perlu setaganya ini mau biaya bayar rapi kesesuaian. Jual. Biaya kesan, harga kesan kira ada miskin marat. Angkat ni tamu kan agak mat. Tu asarat tuan itu bedung kawal mina makone. Yo ati biaya bayar nanti ni. Aku anak dikerti biaya tanah rupte. Yo jete nama kan ojen. Gois itu terkada. Da. Sanifu karte mitani akka tasali mina ma deemu ndisu mali banu qara kana fakkanya man taraf rafa yan deemu jira yo akkuma kiyete taraf rafa deemu jira wante lal ogwade qoban deemina angum feetanu ato qoban deemina nama tokko fila masajita ade sadi fakkana ta deema male tokko qoban deemina mali jinnan gara kana kesh tera qom tu jira kuma sita garsu jira kan sanif daawud to ke sade kamera Wangkor itu jirebar. Jirun dunia isi nakana arara katus baroba lina Dagamo. Kau nama matur tetap seberbahana. Sana mana marin jaran ini. Ayo dia. Hold dia. Diam. Mal? Namu dua. Rabbi sudah tu kah? Me? Kau kumpanya kah bo? Ada ikhlas me? Ada ikhlas?
ها أما خنا دوب خنا فاصل ولا كان كريم وزن تنكر وجهته ولا بالله عليك أما كم قط خنا كم قط أكم قط أما خناس أو خنا شانت مرانو باس إبراهيم يعني بوبسا شانت مرانو باس زين بكجي فهمت كنجرو بسا وانت كيجي فلاري سرّا نمني كتان كبودي وين ويا خنا قطو كارا خنا أسفنو بكرنا هو أسرع كودا يدو بنو أبو خلاص تيجي ستيم إيه ما أو نتكلم ميو شانت ما نرانو باز ناس شانتا خنا مليو أم برا تكلم فينو تك هو ما خزيرني بي أو شانتا وشو كنا كاتين أكم يوني هذا كذين كنا شانتا وشو ما نقول تجاكر كان تاتو خنا ريب رازي ما سيدي لا لي ميو كذين كنا أو ما تقول وفتح فتحان جاكني أو كذي كذا جاكتي كذا أو أن رادي سبزة خبرنا مو تيجي فتحور تدم نبليزو والله فولي سارة كاي تكو فولي itu bisa فتح كذا تكو فولي سارة كايو tak وقت دعالي نجرو كنا وقتنا أو itu bisa dia mati asal udah dia أما فلي مالي مه wanni godhan takkan jettu kopheen isaatti illee cufaadha amma tana irraa baasan ni ajoyiti kopheen qabdaa meetis taree poosi darbiti laa habla walaa quwwata achi taa'ee mee deemti yaa mee gattaa mee waan naamtu daawwatu waan naamtu taa'ee mee maji akka argatte taakka ji jaappoon taatu argatte laa maji Abu argachuun abaan taate Oromoo isaan illee nagartu kunis baachuun. Wanni takka wanni godhan jirtu yaabsaa kan jireenya duniyaa akkanaati. Akkana egaa daawwattoota keenya kunoo gaara kana keessatti gaanii beektan isiniif haariyaa miti. Wallaahi fuula ol garagalchuu fedhee hin ture garuu daawwattoota keenya waan hin fuula ol garagalchiniif jiran dhiifama irraa ta'a. Maaliif jennaan akka tasaa obboleessi viidiyoo tanee warqii qalbiin akka malee jabde. Suuraa isaa haaseetiin jira. warri gartee onnee tan keessaan suuraa isaanii siiniif hin ergaa malee viidiyoo kana yoon isin viidiyoo kana fuula isaanii irratti yoo agartan qalbii deessantu isin caba jeetiin fuula nama kanaa hundaa isin dho'isu jira waan biraati miti. Wallahi nuu kaagarree. Fuula isaanii guutuu isin dho'isu jira waan biraati miti. Akiti. Cara kana numudat cuma Aw shanta kana deeman duna yoo. Uko haad deemin bareedaadha. Laa wanta karakoon jirtu isaa deemin wanta kawa. Wanti takka inni godhan jirtu haaluma jireenyaa kana. Yaa aboo maal jettee gurbaa kiyyaa ni yaadde biraan na seen yaabboleessi. Daawwattoota keenya gaa kunoo waan takka waan goonuuf hin qabnu namni du'e gartee rabbi irraa mataa godhuuf rabbiin gartee jannatal firduusin isaa kanniisu namni gaara kana qayyadu warra jannataatiin jawa maaliif jennaan shahiididha. Namni akkana beelaan gaara kana keessa qixaaxamee du'e mucaa kana waan isa ajjeesin beeku. Wallahi fayyama nagaa kana beerumaa ajjeesine fakkaatee nyaata as keessa hin jiru hoonni takka hin jiru. Mata akkas keessa nyaanni hin jiru. Dugdee isaarra gisee harkoo akka dhawwaa dhagaa qaba akka dhawwaa dhagaadhaa viidiyoo kana gubbaa irraa xiqqoo qaba. Dhawwaa dhagaa titee dhawwaa guddoo asirraa qabu viidiyoo kanarraa akka eeyitaati. Ani xiqqishoo hedduu nama yaachisa. Waan kana hundarraa gartee rabbiin najaa isin haa baasu hundi keessanuu maaliif jennaan wanni kun waan nama hundarraa gartee miti. Duuti karaa keenyaa duuti ilma namaa kana tokkorra irraa naftu. Kullu nafsin zaa'iqatul mawti yeemite quraanaan rabbiin dubbatee. Rabbiin gartee rabbiin quraanaan dubbatee duraanuu kullu nafsin zaa'iqatul mawti jee dubbate haddaa gartee du'aa san ilmi namaa hundinuu kan dandamne hin jiru jee akka jaaraan akkana kun mudatu mana ibsaanoo akkana ta'e akka rabbiin gartee anoo rabbitu ono argaa akkuma argitan sani ana soo namni mucaan sun dhaqqabuu baate kanin sila caarrame isaanii kana mudata garuu lubbuun guyyaan hin geenye hin duutu
rabbumatu na hambise sila akkuma argitan saniif kanillee namni jalqaba baratu silaa siisaa ana tureen warra dhufanii ijoollee sunillee akkuma inni akkuma tasaana dhuftee akkuma nama viidiyoo waraabnee bira kunnu kanatti akkasii na waraabu turanii yooni viidiyoo argu kanaaf inshallah jaarraa akkasii rabbi nu mutuutiin amma nulleen inshallah ofiin gannu bakka nam qabamnaa qabanu bakka nam dhiyaatutti deemna malee kanaaf yoo guyyaan keenya ga'e silaa wanni nu hafu hin jiru deessinullee jalaan baanu kanaaf hordoftoota keenya inshallah kunoo akkuma argitan kanatti gaa nama lama agarree viidiyoo dura argitan sanarratti mucaa bareeda akkasii tokko kabaa argitan sanitti akkasitti dhagaa irra guurree biraa deemne kanammoo bakka kana dhagaan hin jiru dhagaa guddaadha kanaaf as keessatti akkuma argitan kanatti meetti gabi takka akkuma argitan kanatti as keessatti ibsinee biraa deemnee waan goonuu qabnu akkuma argitanitti gaa kunoo seenoo akkanatti ibsinee dhagaa gololoo kana keessa ibsinee biraa deemaa jirra waan goonuu qabnu isa moo irraa baafannu hin jiru kalas shantama tana yoo arganne gaa keessa bubuufanna jenneetiin shantama kana deemna malee fuuna malee wanni irraa baafannu hin jiru duweetu jiraati nama zarabtanii nun jinaa rakkoo rakkuma nun jedhinaati dhiifama nu godha maaliif silaa tunoo nu fayyadde shaamisni tunigaa akkuma argitanitti faqoo namni naan argaa ture jaappooni jalaa kanallee tuni bakka onni bishaanii takka argadde dhiifama daawwattoota keenya yaada keessan nin beeka fuula namaa kana maaliif ol garan galchina warri jettanii hedduu jira an fuula namaa gaara kana keessatti nama kudhanii waliin du'aa argu jira fuula namaa ol gara galchee qalbii namaan cabsu akka tasaa ta'e obboleettiin teenya obboleessa keenya isaa bakka dalagaa jiru viidiyoo kana akka tasaa argee yoo argee maraata wallaalee akka tasaa akkasi kufa nyaata osoo gootu faa dabbaan itti dhu'ata waa meeqa jira osoo waa murtu faa harkaf jiru mala rifattee gaafa obboleessi taa'utu kanaaf rabbumaan yoo dhabe namuuf manaa sabbaru imaan ofiiti imaan sabri rabbi sinaa kan hunda keessanii akkasitti imaan sabri rabbi sinaa kennu waan takka waan isin hin jennu qabnu yoo gartee immoo gartee fuula isaanii barbaadan warri gartee fuula nama kanaan ergaa jettanii suuraa kaafnee jirra shakki yoo qaba suuraa isiniif ergina malee ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo irratti nama kana fuula ol garagalchee isiniif waraabu qalbii isin cabsuun barbaadu viidiyoon agartee xiqqaa guddaa laalaa ilmi namaa kuni akka hedduu jira waan ta'eef saniifuu suuraa irraa kaafnee jirra fuula isaanii guutuudha akka barbaanne isiniif goona akka si daawwattoota keenya nagaan nu turaan isin jaa